Har'a immoo viidiyoo kanaan random experiment maal akka ta'e waliin ilaallaa jechuudha. Kana qofaa miti types of an event. Eventiin gosoota akkamitti jenne naannoo eventii sagalee immoo kudhanii maal viidiyoo kana keessatti waliin ilaallaa jechuudha. Isinirraa kan eegamu viidiyoo laayik gochuudhaan naa wajjin turuu qofaadha. Baay'ee galatoomaa namoonni yaada keessan naa kennatan ammas yaada keessan komiitii irratti naa balleessaa kallattiidhaan gara viidiyoo. Random experiment kan jennu maalidha kan jedhu ilaallaa jechuudha. Random experiment kan jennu experimentii tokko yookaan yaalii tokko gaafa geggeessinu bu'aan nuti argannu kan murtaa'an ta'an jechuudha. Okay, it is what not specific result hin argannu jechuudha. Okay, specific result miti jechuudha. Result nuti argannu yookaan bu'aan nuti argannu yeroo not specific ta'e yookaan yeroo murtaa'aa hin taanedha jechuudha. Jechuun for example fakkeenyaaf amma jechuudha. Fakkeenyaaf tossing a coin. Coin yeroo toos goonu yookaan coinii tokko yeroo darbannu amma kun saantima tokko dhaaf dhodha. Saantima kana gaafa darbattanu saantima kana irratti gara tokkoon echiitu jira. Gara tokkoon immoo teeliitu jira. Gara kamtuu wal garagalee isinitti mul'achuu danda'a. Echii agartu moo teelii agartu? You are not sure, okay? Shuurii miti jechuudha yookaan immoo kan ta'e hin beektan jechuudha. Saantima kana keessatti echiitu wal garagalee mul'ata yookaan tiitu wal garagalee mul'ata kan jedhu hin beeknu jechuudha. Kanaafuu toosiin coin maa jechuudha random experiment jechuudha. Random experiment kan jennu kanaafuu result yookaan bu'aan nuti argannu experiment hogoonii murtaa'aa yeroo hin taane jechuudha. Kana qofaa miti. For example, rolling a die. Daa'ii yoo rool goone yookaan yoo gangalchine jechuudha yookaan immoo yoo darbanne daa'ii jechuudha. Kan nuti argannu maalidha jechuudha murtaa'aa miti jechuudha bu'aan nuti argannu. Dubbii keenya irratti daa'ii jechuun maal jechuudha? Daa'ii kan jennu bifa kana kan fakkaatu booksii akkasiidha. Booksii kana nama kunoo kanaan daa'ii jenna jechuudha. Laala asitti roga meeqa qaba? Roga afur saanduqa booksii akkasiiti jechuudha. Kanadha jechuudha. Laala bifa kanaan kan jirudha jechuudha. Okay? Kuni daa'ii. Laala asiini 1 2 3 jen sirrii kanaatiin tokko boodarraan jechuudha. Tokko qaba 4 dheedhaati fudhadha. Jalaan tokko jira 5 jechuudha. Gara kanaan ammas boca tokkotu jira jechuudha 6 jechuudha. Daa'ii kana gaafa darbannu jechuudha. Kana gaafa darbannu gara kamtuu wal garagalee mul'ata. Gara kamtuu wal garagalee mul'ata hin beeknu jechuudha. Jechuun maybe tokko mul'achuu danda'a, lama mul'achuu danda'a, sadii mul'achuu danda'a, 4 5 6 kana keessaa kan mul'atu hin beeknu jechuudha. Kanaafuu maalidha jechuudha kuni randomiidha jechuudha. Random experimentiidha jechuudha kunillee daa'ii gangalchuun illee jechuudha. Okay? As keessatti kan yeroo darbe ilaallee sample space maal akka ta'e beekuun gaariidha. Sample space outcome dhufuu danda'u yookaan bu'aa nuti argachuu dandeenyu sanadha jennee ramti laata akkuma viidiyoo darbe keessatti ilaalle jechuudha. Sample space kan jennu amma fakkeenyaaf yoo daa'ii kana rool goone maal argachuu dandeenya? Waan argachuu dandeenya, tii argachuu dandeenya, 3 amma 6 tti argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kun maalidha jechuudha sample space keenyadha jechuudha. Bu'aa nuti argachuu dandeenyu sana. Ammas kana malees yoo saantima yookaan coin yoo toos goone jechuudha. Coin yoo darbanne innis maalidha jechuudha meeqa argachuu dandeenya? H yookaan immoo T argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun maalidha jechuudha sample space keenyadha jechuudha. Okay? Bu'aan argachuu dandeenyu sun sample space akka ta'e yaadachuun gaariidha. Inni kan biraa as keessatti wanti nu beekuu qabnu equally likely event. Likely jechuudha. Equally likely kan jennu maali? Equally likely kan jennu taateen sun argamuudhaaf yookaan eventiin sun argamuudhaaf carraa wal qixa kan qabu yoo ta'e. Kana jechuun amma fakkeenyaaf gaafa saantima kana ol darbannu jechuudha H arganna yookaan T arganna jechuudha. Garuu carraa H argachuu keenyatu guddaadha yookaan carraa T argachuu keenyatu guddaadha wanti nu jennu hin jiru jechuudha. Carraan T argamu yookaan carraan H argamu maal jechuudha wal qixadha jechuudha yookaan immoo equally dha jechuudha. Taateewwan akkasiitiin maal jenna? Equally likely jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf daa'ii kana gaafa darbannu, daa'ii kana ammas gaafa darbannu jechuudha laala. Daa'ii kana gaafa darbannu, daa'iin gaafa darbannu yookaan gara tokkootu bu'aa yookaan gara lamaatu bu'aa yookaan gara sadiitu bu'aa hin beeknu jechuudha. Haa ta'u malee keessaa tokko argamuun yookaan lama argamuun sadii yookaan afur yookaan shan yookaan ja'a argamuun jarreen kana keessaa tokko argamuun wal qixa jechuudha. Kana jechuun yookaan tokkotu argama yookaan lamatu argama jechuudha. Carraan hunda keessaa tokko deddeebi'ee argamuuf hin jiru jechuudha. Wanti tokko hunda keessaa caala deebi'ee yookaan sadii argamuuf hin jiru jechuudha. Hundi isaanii carraa wal qixa argamuu qabu jechuudha. Daat kanaan equally likely jennee waamna. Inni kan biraan favorable outcome waan jennutu jira. Favorable outcome jechuun dhufuu kan danda'u carraa dhufuu kan qabu jechuudha. Outcome argachuu dandeenyu jechuudha. For example as keessatti amma akkasuma jedha. There are 3 football, 2 volleyball and 4 basketballs. Kubbaa miilaa sadiitu jira. Daatama fakkeenyaaf baasketii kanadha jennu. Baasketii kana keessa kubbaa miilaa sadiitu jira.
kubbaan kan vooliiboolii yookaan kubbaan saaphanaa ammoo lamatu jira. Daat kun kubbaa saaphanaatiidhaati fudha. Daat kanaani kubbaa saaphanaati jennee fudhannu jechuudha. As keessa kubbaa saaphanaa lamatu jira jechuudha. Inni kan biraan immoo kubbaa baaskeetbooliiti immoo jira. Inni immoo afurii jechuudha. Okay, afurtu jira jennee kan fudhannu yoo ta'e kana keessa how many favorable outcome meeqa qabna to get what football argachuudhaaf outcome yookaan that kan football argachuudhaaf favorable outcome meeqadha sadiidha jechuudha. Kanaaf 3 favorable outcome qabna jennee deebisuu dandeenya jechuudha. 3 favorable outcome dha jechuudha. Eenyuun argachuudhaaf football argachuudhaaf that 3 dha jechuudha. Maaliif 3 tu jira waan ta'eef 3 walitti afur argachuu dandeenya 3 tu jira waan ta'eef 3 jechuudha. Favorable outcome jechuun argamuu kan danda'u jechuudha. Kan argamuu danda'u 3 qofaadha jechuudha. Eenyu footballiin jechuudha. Okay. Inni kan biraa kan laallu events. Eventii maalidha kan jedhu laallee turre yeroo darbe that eventii jechuun is what subset of sample space dha inni jechuudha. Subset of sample space dha. Sample space tokkoo fi subset ta'uu kan danda'u maal jennee waamna eventii jennee waamna jechuudha. Okay, baay'ee gaarii. Amma daa'ii tokko darbannee haa jennu. Daa'ii tokko gaafa darbannu sample space jechuun bu'aa nuti argachuu dandeenyu jechuudha. Namti sample spacing keenya bu'aa nuti argachuu dandeenyu waan ta'eef sample spacing keenya maal ta'a jechuudha. Bu'aa nuti argachuu dandeenyu that 1 2 3 4 5 6 this is what our sample space dha jechuudha. Yeroo daa'ii tokko darbannu sample spacing keenya kanadha. Kan jennu yoo ta'e eventii meeqa qabna? Eventii gosoota meeqa? Eventii baay'ee qabna ammas keessatti. Fakkeenyaaf eventii jechuun kanaaf subsetii ta'uu kan danda'u. Fakkeenyaaf waanii kana eventii ta'uu danda'a. Bifa kanaan barreessine jechuudha. Ammas fakkeenyaaf tune 3 achi kana immoo that 1 tune bifa kanaan eventiiwwan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu eventiiwwan kana akkamitti argachuu dandeenya? Seetii keessatti foormulaa subsetii argachuudhaaf fayyadamnu sana fayyadamnee eventii sample space irraa argachuu dandeenya jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu that foormulaan sun subsetii argachuudhaaf that eventii kana dhaaf nu fayyada jechuudha ammasitti. Kanaafuu eventii argachuudhaaf walqixa to the power of n dha jechuudha. N elementii as keessa jiru sanadha jechuudha. For example as keessatti maal argachuu dandeenya? To the power of 6 dha jechuudha. That kunis meeqa ta'a jechuudha. 64 events eventiiwwan 64 argachuu dandeenya jechuudha. Okay? Bifa kamiin arganna? That bifa kanaan to the power of 6 dha subsetii dha. Eventii jechuun immoo subsetii dha jechuudha. That bifa kanaan eventii tokko yookaan sample space tokkoof eventii isaa argachuu dandeenya jechuudha. That video kana share godhaa, hiriyoota keessanis like godhaa, channel keenyas subscribe godhaa please. Okay, example when throwing 2 coins coinii lama darbanne jennee haa fudhannu. Coinii lama yommuu darbannu what is sample space? Sample spacing keenya maal ta'a? That sample space gaafatamne jechuudha. Sample space jechuun eventii tanarratti bu'aa nuti argachuu dandeenyudha. Experiment tanarratti bu'aa nuti argachuu dandeenya. Jalqaba yeroo coinii darbannu sample spacing keenya kan ta'u jechuudha. Sample spacing maal ta'a jechuudha. Okay? 2 coinii waan ta'eef saantima lama waan ta'eef that jalqaba gaafa nuti darbannu h argachuu dandeenya jechuun jarri lachuu saantimii lamanuu kan inni bu'u gara h-tiin ta'uu danda'a jechuudha. Okay? Yookaan immoo maal ta'uu danda'a? h t ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun saantimiin jalqaba darbadde h naa dhufe inni booda darbadde immoo t naa dhufuu danda'a jechuudha. Okay? Yookaan immoo t h ta'uu danda'a jechuun saantimiin jalqaba argadde t wal garagalee mul'ate yookaan inni lamaffaan immoo h mul'achuu danda'a jechuudha. Yookaan mul'acheen isaanii t ta'uu danda'u maaltu namaa gara. Kanaafiyyuu sample spacing keenya kanadha jechuudha. Kanaan alatti wanti nuti argannu garuu hin jiru. Okay? Kanaafuu sample spacing kanadha jechuudha. Eventiin kanaaf maal ta'a amma kan jedhu gaafatamna jechuudha ammasitti. Eventii immoo akkamitti arganna inni irratti to the power of n dha inni. To the power of n kan keenya immoo that number of elements as keessatti argamudha. Kanaafuu to the power of n to the power of 4 is equal to 16. That 16 dha jechuudha. N keenya 16 dha jechuudha. Kana jechuun eventiin taatee kanarraa yookaan immoo sample space kanarraa argamuu danda'u meeqa jechuudha? 16 dha jennee bifa kanaan deebisuu dandeenya. Amma immoo kan laallu types of event. Types of events. Eventiin immoo gosoota akkamiitu jira kan jedhu waliin laallaa. Gosoota eventii keessaa inni jalqabaa waliin laallu simple event kan jennutu jira. Simple eventii dha jechuudha. Simple eventii kan jennu eventii elementary event jennee waamuu dandeenya karaa biraadhaani. Elementary event kan jennudha jechuudha. Simple event yookaan elementary eventiin elementii tokko qofa kan of keessaa qabu jechuudha.
For example ilaala asitti waan yoo jenne sample space daai tokkootii fi kun waan yoo jenne kun that subset ta'uu danda'a miti waanidha. Kanaafu elementii meeqa keessaa qaba? Tokko of keessaa qaba. Yookaan immoo two yookaan immoo a that elementiin as keessa jirtu tokkittii qofa yeroo taatu isa akkasiitiin sample event or elementary event jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan immoo compound event dha jechuudha. Compound event kan jennu immoo eventiin tokko elementiin nuuf keessaa qabu tokko ol yoo ta'edha. For example fakkeenyaaf 1,2 qabna yoo ta'e ilaala elementiiwwan as keessa jiran meeqadha? Lamadha jechuudha. Yookaan immoo elementiin as keessa jiru immoo 1, 2, 3 yoo ta'e jechuudha. Kun event 1 yoo jenne kanaan event 2 yoo jenne kanaan kuni maal ta'a jechuudha? Eventiiwwan kuni eventiiwwan as keessatti argaman kun jechuudha compound event jechuudha. Compound event jechuudha. Maaliif compound event jenna? Elementiin keessatti argamu elementiin kana keessatti argamu meeqadha? Lamaa fi isaa olidha jechuudha. Tokko caala jechuudha. Kanaafuu lamaa fi isaa ol yeroo ta'u eventii tokko keessatti elementiin argamu eventii su'aat compound eventidha jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan immoo impossible eventidha. Impossible event kan jennu immoo eventii akkamiiti? An event that cannot be occurred. Okay? That cannot be occurred gochuu yookaan argamuu kan hin dandeenye jechuudha. Eventiin tokko argamuu hin danda'u yoo ta'e, carraan argamuu eventii sanaa hin jiru yoo ta'e, this kind of event is what? Impossible event jechuudha. Kana yeroo jennu amma fakkeenyaaf jechuudha. For example, fakkeenyaaf eventii taatee yookaan saampilii yeroo daa'ii jechuudha. Daa'ii yeroo rool goonu keessatti jechuudha. Daa'ii tokko yoo rool goone saampilii spacing kan keenya maali? Saampilii spacing kan keenya waanidha amma 6 jechuudha. Kanaan alatti argachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu namni tokko dhufee eventiin argachuu dandeenyu as keessatti torbadha yoo nuun jedhe torba argamuu danda'a? Torba argamuu hin danda'u. Tole torba argamuu hin danda'u maaliif keessa hin jiru kan sample space keenya keessa hin jiru waan ta'eef jechuudha. Argachuu hin dandeenyu jechuudha. Eventiiwwan akkasiitiin maal jennee waamna? Impossible eventidha jenna jechuudha. For example amma fakkeenyaaf lootorii bittanii erga bittanii booda lootoriin suni yoo argattan that is possible eventidha ta'uu danda'a. Carraan lootorii sana argachuu keessanii injifachuu keessanii jiraachuu danda'a. Garuu utuu lootorii kaardii lootorii tuun bitin lootorii injifachuu dandeessu hin dandeessan jechuudha. That is impossible eventidha jechuudha. Impossible event jechuun isa akkasiiti jechuudha. Okay? Inni kan biraan immoo certain eventidha. Certain event yookaan immoo sure event jechuus dandeenya karaa biraadhaan. Sure event yookaan certain eventidha kan jennu immoo eventii ta'uunsaa yookaan carraan ta'uunsaa eventii sana kan mirkanaa'e ta'e jechuudha. For example, lootorii bittanii jennu. Lootorii tokkoof kaardiin qophaa'ee kaardii 1,000dha inni haa fudhannu jechuudha. Kaardii 1,000 kanayyuu hunda isaayyuu kan bite nama tokkodha jennu. Fakkeenyaaf namichi jedhamu kaardii kana hunda isaayyuu biteera jennu. Kanaafiyyuu lootorii kana kan argatu eenyuun jechuudha. Carraa lootorii kana namichuma kanaaf ba'a jechuudha. Maaliif carraa lootorii ittiin jirtu kaardii tokko kana keessa jirti waan ta'eef. Isa akkasiitiin maal jenna? Certain event yookaan sure event jennee kan waamnu isa akkasiiti jechuudha. Inni kan biraa immoo shanaffaa irratti kan ilaallu algebra of eventidha. Algebra of event. Algebra of event kan jennu jalatti jennee jalqaba complement event ilaallaa jalatti jennee jalqabaa jechuudha. Complement event or complements of event kan jennu jechuudha. Complements of event. Complements of event gaafa jennu maal jechuudha? Complements of event gaafa jennu ilaala. Eventii tokkoof sample space tu jira. For example, sample spacing kan keenya wal qixaa ta'u that 1, 2, 3, 4 dha jennee afran. Sample spacing keenya kana yoo ta'e eventiin kana eventiin or E1 ni wal qixa ta'a 1, 2 dha jennee afran. As keessatti complement of event jechuun sample spacing keenya keessatti elementii argamu garuu eventii kana keessatti immoo kan hin argamne jechuudha. Eenyudha ree kun eventii complementing or complement of eventiin kana wal qixa ta'a 3 and 4 dha jechuudha. Sinii galee
3 4 tokko saampilii keenya keessatti ni argamu saampilii keenya keessa jiru jechuudha. Garuu maal keessa hin jiranu iventii keessa hin jiranu jechuudha. Iventii keessa yeroo hin jirre saampil speesii keessatti immoo kan argamu yoo ta'e iventii akkasiitii maal jennee waamna? Sakanaa maal jennee waamna jechuudha? Compliments of event jennee waamna jechuudha. Komplimentii iventii kanaati jechuudha. Eenyu 3 4 maaliif? Tokkoffaa iventicha keessatti argamu. Lammaffaa immoo maal keessatti argamu qaba? Saampil speesii keessatti argamu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf akka tuutaa keessatti yoo ta'e yuunivarsaalii keessatti yuunivarsaalii keenya keessatti argamuu qaba jechuudha elementiin sun jechuudha. Complement of subsetii tokko ta'uudhaaf jechuudha. Kanaafuu as keessatti complement of eventii ta'uudhaaf maal ta'uu qaba jechuudha? Saampil speesii keessatti argamuu qaba. Garuu eventii sana keessa yeroo hin argamne complement of eventii jennee waamna. Inni kan biraan immoo eventii keessatti event 1 or event 2 yoo jenne maal jechuudha? Kana yoo jenne event 1 or event 2 jechuun eenyu wajjin wal qixaadha? Event 1 union event 2 jechuu wajjin wal qixa jechuudha. Kana jechuun event 1 or event 2 dha jechuun yookaan event 1 keessatti argama yookaan event 2 keessatti argama jechuun lacheen isaanii keessaa tokko keessatti argamuu hin oolu jechuudha. Lacheen eventiiwwan lamaa kana keessaa tokko keessatti argamuunsaa hin oolu. Kanaafuu eventii kana walitti makna jechuudha. Kanaafuu ooriin gaafa gidduu eventiiwwan jiraatu eventiiwwan sana walitti makna jechuudha. For example, sampling kan keenya ammas kanadha jenna. Sampling keenya 1 2 3 4 dha jenna. Yoo kana ta'e jechuudha as keessatti event 1 wal qixa ta'a 1 2 jennee afran and event 2 immoo 2 3 4 dha yoo jenne event 1 or event 2 jechuun wal qixa ta'a union isaanii jechuudha. Kana jechuun event 1 union event 2 ta'a jechuudha. Inni kunis wal qixa maal ta'a lacheen isaanii bifa kana walitti maknee barreessina 1 2 3 4 jennee bifa kanaan barreessina. Inni kun maal jechuudha? Bifa kanaan or kan jennu maal ta'a union ta'a jechuudha. Garuu kan dubbisnu as keessatti or jenneeti jechuudha. Okay? Inni kan biraan ammoo E1 amma or jedhamti kan jennu amma immoo yoo end jennee end E2 E1 fi E2 end yoo jenne fi kan jedhu kana fayyadamna yoo ta'e ammoo that this equal with E1 intersection E2 wajjin wal qixa jechuudha. Kana jechuun eventiiwwan lamaan keessattuu elementii argamu ta'uu qaba jechuudha. Okay? Kana jechuun amma fakkeenyaaf laalaasti event 1 kana yoo ta'e event 2 keenya immoo kana yoo ta'e lacheen isaanii keessatti argamu jechuudha jechuudha. Kanaafiyyuu event 1 and event 2 intersection jenneen dubbisnu as keessatti that end dha jechuudha. Garuu intersection rakkoon qabu this equal with maa jechuudha 2 dha jechuudha. Lacheen isaanii keessatti kan argamu jechuudha. Jennee bifa kana event 1 and event 2 jechuun intersection eventiiwwan lamaaniiti jechuudha. Inni kan biraa kan laallu ammoo mutually exclusive event dha. That torbaffaarratti kan laallu jechuudha. Mutually exclusive event. Mutually exclusive event kan jennu immoo eventii akkamii? Mutually exclusive event kan jennu immoo event 1 fi event 2 qabna yoo ta'e intersection eventiiwwan lamaanii gaafa tuuta duwwaa ta'u jechuudha. Yookaan immoo gaafa intersection homaatu gidduu isaanii hin jirre jechuudha. Kana himi fakkeenyaan fudhanna. Amma fakkeenyaaf event 1 wal qixa 1 2 dha jennee fudhanna. That and event 2 immoo wal qixa 1 3 4 dha jennee fudhanna. Yoo ta'e eventiiwwan kun gaafa intersect goonu that event 1 intersection event 2 maal jechuudha? Lacheen isaanii keessatti kan argamu hin jiru jechuudha. Kanaafuu intersection isaanii 0 impeded dha jechuudha. That impeded dha jechuudha intersection isaanii. Intersection isaanii impeded waan ta'eef eventii kanaan mutually exclusive eventii dha jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan ammoo exhaustive events kan jennudha. Exhaustive event. Exhaustive event kan jennu immoo eventii akkamii? Exhaustive event kan jennu immoo eventii sana intersect gaafa union gaafa goonu jechuudha.
iventii sana gaafa yuuniin goonu saampilii ispeesii keenya nuuf kenna yoo ta'e exhaustive iventii jennee waamna jechuudha. Kana jechuun for example amma saampilii ispeesii qabnaa jedhu. Saampilii ispeesiin keenya meemmee A, B, C, D ta'a jedhaati fudhadhaa. That and event 1 immoo walqixa ta'a A, B dha jennee haa fudhannu. And event 2 immoo walqixa C, D dha jennee haa fudhannu. Okay, C, D dha jedhaati fudhadhaa. Kana booda event 1 fi event 2 gaafa intersect goonu jechuudha. Event 1 intersect utuu hin taane union gaafa goonu jechuudha. Event 1 union event 2 keenya walqixa maal dhufa jechuudha. Walqixa ta'a event 1 and event 2 A, B, C, D dha jechuudha. Kun immoo walqixa eenyu wajjin sample space keenyaa wajjin walqixa jechuudha. That intersection eventii wan kanaatii fi sample spacing keenya walqixa yoo ta'e eventii sana exhaustive eventii dha jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan ammoo exhaustive and mutual exclusive eventii dha jechuudha. Okay? Exhaustive and mutually exclusive events. Mutually exclusive event. Lachiin isaanii gaafa ta'u kana jechuun ulaagaa lachuu gaafa guutu jechuudha. Kana jechuun eventiin tokko mutually exclusive ta'uu yeroo qabuu fi exhaustive event yeroo ta'u lachiin isaa iddootti yeroo guutu jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf sample space keenya akkuma isin fudhadha jechuun A, B, C, D yoon qabaadhe event 1 walqixa A fi B dha yoo ta'e and event 2 immoo A fi C fi D dha yoo ta'e jechuudha. Event 2 keenya C, D dha yoo ta'e as keessatti tokko eventiin kun exhaustive eventiidha. Sababni exhaustive eventii ta'eef gaafa union isaanii barbaannu laala A1 union E1 union E2 keenya walqixa sample space dhufa. That means maal jechuudha A, B, C, D nu dhufa tokko. Inni lamaffaan immoo E1 intersection E2 immoo hin jiru gidduu isaanii as keessa kan jiru AB as keessa jiru CD bakka lachuutu elementii argamu hin jiru jechuudha. Intersectioniin hin jiru jechuudha. Intersectioniin jaan jirree fi kun impiti seetiidha jechuudha. That maaltu intersectioniin isaanii impitiidha jechuudha. Intersectioniin isaanii impitiidha and gaafa walitti dhufan immoo sample space keenya nuuf kennaniiru waan ta'eef inni kun maali jechuudha exhaustive and mutual exclusive eventiidha jechuudha. Inni kan biraan ammoo independent events. Independent event jechuudha. Independent event kan jennu eventiin tokko isa tokko irratti hirkataa kan hin taane jechuudha. Amma fakkeenyaaf jalqaba saantima kanatu jira. Saantima kana gaafa darbannu H yookaaniin that T arganna. H yookaan T arganna. Lammaffaa saantima kan biraan arganna. Saantima kan biraan darban. Lammaffaa saantima kan biraa gaafa darbadhu maal ta'a? Ammas H yookaan T arganna. H yookaan T naan asitti argadhu kuni isa kana irratti depend ta'a hin ta'u. Sababan isa asitti H argadheefis H argadha miti jechuudha. Kanaafuu wanti depend olirra ta'u jiru yookaan immoo daa'ii tokko hin gangalche. Daa'ii tokko yoon jalqaba gangalche isa jalqabaa irratti yoon tokko argadhe lammaffaa irratti yoon lama argadhe sababan asii tokko argadhe fanis lama argadhe no wanti inni walirratti hirkatu wayiin jiru jechuudha. There is no any relation between them, okay? Between two experiment. Experimentii lachee yookaan yaaliiwwan lacheen angaggeessi gidduu that relationii homaatu hin jiru jechuudha. Relationii yeroo hin jirre gidduu experimentii maal jennee waamna independent eventiidha jennee waamna jechuudha. For example amma fakkeenyaaf ilaala. That amma baaskeetii kanan qabaa jenna. That yookaan immoo that baagii kana qabaa innee haa fudhannu jechuudha. As keessa baagii kana keessa kubbaa muraasatu jira. Kubbaawwan muraasatu jiru jechuudha. Kubbaa as keessa jiru kanan keessaa baasa. Jalqaba kubbaa adii meeqatu jira? 3. Kubbaa diimaa meeqatu jira? 2tu jira. Kana jechuun walumaa galatti kubbaawwan 5tu as keessa jiru jechuudha. Okay. Kubbaawwan kana jalqaba kubbaa tokko keessaa fuudhu. Gaafa kubbaa tokko keessaa fuudhee jedhu maalidha jechuudha? Kubbaan argadde diimaadha jennee fudhannu. Kan wal baate yookaan kubbaa wal baate suni kubbaa diimtuudha jechuudha. Kubbaa diimaadha jechuudha jennee fudhannu jechuudha. Kubbaan wal baate kubbaa diimaadha yoo ta'e lammaffaa gaafan deebi'ee baasu. Lammaffaa gaafan deebi'ee baasu kubbaan tokko keessaa baateetti. Okay? Kubbaan tokko keessaa baatee waan jirtuuf carraa lammaffaa yeroo deebinu jechuudha. Lammaffaa yeroo deebinu carraan kubbaa
isa kamii argachuutu caalaa jechuudha carraa kubbaas adii kan argachuutu caalaa guddaadha jechuudha jechuun jalqaba diimtuu keessaa baafne islaamu lama qofaatu jirti daat kana jechuun eksperimentii nuti jalqaba geggeessine sun isa lammaffaa irratti dhiibbaa geessisaara jechuudha okay ammas lammaffaa dabaleen kubbaa diimtuu kana keessaa baasaa jira malkeenyaa fi dabalee kubbaa diimtuu argadhaa jennu ammas lammaffaa okay kubbaa diimtuu keessaa baateetti asiin kubbaa diimtuu kaayaa kennu jechuudha daat kubbaa diimtuu kana dhuftee as galte daat lacheen isaanii ergan keessaa baaseeti kubbaan an argadhu dhala maalta hundisaa adiidha jechuudha kanaafuu eksperimentiin jalqaba geggeesse isa lammaffaa irratti maal gochaa jira dhiibbaa geggeessaa jechuudha isa akkasiitiin maal jennee waamna dependent event jennee waamna jechuudha dependent event jennee waamna jechuudha amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura